Jirra jirtu hordoftoota Zara Entertainmentii baga nagaa jiraattan. Akkuma beekamu kaleessa irraa hanga har'aatitti Oromoon gadda guddaa keessa jira. Gaddi sunis maal akka ta'e akkuma hundi keessanuu beektanii. Hanga ammallee gadda addaan hin cinne keessa jira. Waa'ee sanarratti gama Facebookaatiin yaada ibsachuu waan hin dandeenyeef gama YouTube kiyya kanaan ergaa waan tokko ergaa dabarfachuu barbaada. Duraan durseeti ijoolleen na soqutti jirtan. Gama miidiyaatiin illee ijoollee biras na gaafachuutti jirtan. Annaga jira akkaawuntiin kiyya qilleensarra hin jiru. Waa'ee akkaawuntii san ilaalchiseeti wanti ana xiqqoo tana na dhiphisu yookiin wanna ta'u hin jiru. Akkaawuntiin kiyya torbee takkatti deebi'ee guddataa. Facebookii deebisuuf yaalutti jira. Yoo bade san hin dhiphadhu. Namoonni zaaranii dhiphatti jettanii yaaddan sammuu teessan hin gowwoomsina. Ani dantaa hin qabu. Oromoo gara hundaan waliin jira. Deebi'ee yoo barbaade akkaawuntiin ijoollee miidiyaa irra deemu kana hunda abbaa fedherraa fuudhee fayyadamuu hin danda'a. Anaaf jecha hirriba hin dhabinaa. Waan biraa dubbachuus hin barbaadu. Yoo waa dubbadhe Oromoo mufachiisa. Oromoo mufachiisuu hin barbaadu. Sababa saniif nama gadhee tokko lama sadii hammeenya afaan kiyya keessaa hin bahu isin jechuu barbaada. Waa'ee kiyya chumatti akka ta'e waa'ee kiyya kanumarratti bira tarree waa'ee Jawaariiti. Waa'ee mootummaan Itoophiyaa Jawaar irratti raawwate irratti dhugaa dubbachuuf an hanga galgala irraa hanga sa'a kanaa hin rafne. Yeroo galgala laalu galgala wanta san argin irraa hamma sa'aatii kanatti callisnee taa'utti jirra. Sababbiin isaa Jawaariin dhabuu jechuun lubbuu teenya dhabu. Gochi Jawaar irratti raawwatame san lubbuu teenya dabarsinee Jawaariif ni kennina. Garuu maaliif barbaachise? Jawaar maal isin godhe? Mee waan Jawaar isin godhe nutti hima. Uummanni Oromoo baru mee maal isin godhe waan namaan addaa? Oromoon Oromoo irratti kana raawwata? Nukkoo ati yaa Abiyyi, ati foon keenya nama keenya jennee si faana dhaabbachuu turre. Ati gaafa Jawaariin ajjeesuuf mala kana maltu akkamitti jiraachuu barbaaddeeti? Akkamitti yaaddeeti Oromoon gaafa Jawaariin dhabee akka waan Jawaari biraa hafuu sitti fakkaateeti? Akkasitti hin yaadini. Miti uummata biyya keessa jiru nuti bakka jirru kaanee dhufnee uummata wajjin dhumachuuf qophiitti jirra. Isaan biraa hin hafnu, isa biraa hin hafnu. Garuu har'a ijoollee sababa Jawaariitiin bahan ajjeesisuu maaliif barbaachise? Wanti Jawaariillee akka jirutti ta'e ijoollee waa'ee Jawaariitiif bahan ajjeesisuu maaliif barbaachise? Nama 16tu du'e. Amma galgala kana immoo Asallaaf Dodola keessatti mannis gubatutti jira, namnis du'utti jira. Maaliif barbaachise? Maaliif duguuggan sanyii barbaachise? Ati Oromoodhaami sanyii kan kee irratti maaliif duguuggan sanyii geggeessita? Wanti Itoophiyaa keessatti ta'amu eega Itoophiyaa bulchaa jiraatti wanti siin addaa jira. Waa'ee Jawaariillee callisnee uummanni yaa'ee dubbata. Atis dhuftee akkuma duruma addunyaa irratti ol baatee hammeenya Jawaarii himte saniin dubbatta. Garuu ijoollee ajjeesuun maaliif barbaachise? Qeerroo ajjeesuun. Kana jechuun waa'ee Jawaariitiif baatanii hin dubbatina. Namni waa'ee isaatiif bahee dubbate hin du'a jechuudha. Mee maaliif ijoollee dhiiga isaanii dhangalaastanii? Ati ko Oromoodhaa bargaafa diinni nu bulchaa ture illee namni akkanatti halkanii mana Oromoo dhufee Oromoo hin doorsifne. Foon keenya jennee si faana dhaabbachuu turre. Gaafa Jawaar du'ee Oromoon nama cimaa isaaf bira dhaabbattu hin qabdu. Itoophiyaa takkatti ni ijaarra. Gaafa Jawaar jiru Oromoo Itoophiyaa ijaaru Jawaar Itoophiyaan wajjin hin ijaaru jechuuf isa keessaa kaasuuf murteessitanii. Ammallee nuti bakka jirru dhufne namni gaafa dhalatu du'uuf dhalate. Garuu Jawaar faanaa hin duuna. Nuti Jawaar biraa hin hamnu. Isa Jawaariin taru wanti Jawaariillee baay'ee nama rakkisu. Maaliif ijoollee ajjeesuun barbaachise? Mee maaliif ijoollee ajjeesuun isin barbaachise? Ani koo wanti gaafii natti ta'e ijoollee qeerroo maaliif ajjeeftani? Kabahaniif abbaa biyyaati. Abbaan biyyaa siidhaa miti. Abbaan biyyaa Jawaari. Abbaan Oromoo Jawaari. Ati yoo Amaara ijaarte Abiyyi, ati yoo Amaara ijaarte Jawaar Oromoon ijaara. Oromoon Jawaar faana gad dhaabbata.
garuu maaliif kun hundi barbaachise? Obboleessa kee maaliif nyaatta? Nuti situ nama keenyatu bakka san jira jennee gaafati bakka san dhaabbatte gaafa si rakkoon mudate akka kaleessa Jawaariif taa'aa bulle san gaafatan gotti dhufte achitti rakkoon uumame teenyee hanga rakkoon sun gama tokkotti deebi'u guutuu si eegu turre yaa Abiy. Har obboleessa kan kee nyaachuun obboleessa kan kee addunyaarraa balleessuuf halkaniin guyyaallee osoo ta'e uumaa miti halkaniin boodigaardii isaa kaasuuf osoo mucaan sun yeroo san ka'e Jawaariin balleessitee jirta. Nuuf haa galu rakkoo kee nuu himi hin beekna maal akka ta'e wanti naa galee tokko hin jiru. Dhugaa dubbachuuf waa'ee kanarratti ani waan hubadhe tokkos hin qabu. Waan gara akkamitti akka ibsannu dhabne namni kun eenyudha? Eenyurraa dubbanna? Foon keenyatu foon nyaate jennee foon irraa dubbanna moo eenyurraa akka dubbannu dhabne? Ani amma isuma isa irra taru maaliif ijoollee ajjeeftanii? Ijoollee ajjeesisuu maaliif barbaachise? Oromoon akka Jawaar biraa hin hafne hin beektaami Abiy. Ammas rakkoo kana nama du'e kana lubbuu ijoollee baddeessi. Rakkoo uumamus waan hundumayyuu itti gaafatamummaa ka fudhatu siidha. Isa sana irra taree wanti nuti siif dhaabnu yoo jiraate ajjeechaa qeerroo irratti geggeeffamaa jiru akka hatattamatti dhaabbatu ijoollee du'an maatii isaanii dhaqxee saaporti gochuudha qabda. Waa'ee Jawaarii immoo Oromoon ufii isaatii abbaan biyyaa Oromoodha. Biyyiti kan qeerrooti siidhaa miti. Waa'ee Oromoo gonkumaa eenyuyyuu murteessuu hin danda'u qeerrootu murteeffata. Miti moo OPDO eenyuyyuu waa'ee qeerroo nama isaaf ta'uu beekti. Akka Jawaariin ajjeeftanii isin Itoophiyaa ijaaruu barbaaddan qeerroon sirriitti gadi fageessitee beekti. Sababa kanaafuu hin milkooftan. Gonkumaa isin hin milkooftan. Garuu wanti baay'ee nama gaddisiisu Abiyyatu obboleessa kan kee nyaatte obboleessa kan kee kaafte guyyaallee waan biraa miti doorsisa halkanii Jawaar eenyunnini? Ani na hagalu Jawaarisin halkan marsitan sun eenyudha? Beekuu hin dandeenye dhugaa Rabbii. Maaliif barbaachise Jawaariin halkaniin doorsisuun? Kana jechuun Oromoo addunyaarraa buqqisuudha. Ani naaf hin galle dhugaa Rabbii. Inni sin halkaniin Jawaariin doorsiftaniif maalinni yoo hubadhe immoo dubbachuu danda'a malee. Booyaa bullee imimmaan keenya kun isin eessaan akka gahu isinumatu beeka. Oromoon bara maraa dhiiguma buha. Garuu wanta isin gootan akkamitti akka dubbadhu haasofni na harkaa badee eenyurraa dubbataa jirra gaafa alagaan jirullee eenyu turre. Har'a immoo gaafa namni keenya jiru maal dubbanna yaa uummatame? Maal akka dubbadhu naa galuu didee bala. Ani waan haasa'u dhabee guyyaa guutuu boo'atti oole eenyurraa dubbanname? Namni irraa dubbannu kun eenyudha? Isa foon keenyatu nu nyaatee jenneeti addunyaadhaaf dubbanna moo eenyurraa akka dubbadhu naa galuu didee. Gabaabumatti ilmaan Oromoo ishee du'aa jiran jechuudha. Namoota amma du'aa jiran kanaaf waa lubbuu isaaniitiif birmadha. Kan madaa'e illee jiran mana yaalaa keessa. Waan biraa akkatti ani waan haasawee yaada ibsadhu dhabee akkamitti akka dubbadhu hin beeku dhugaa dubbachuuf. Oromootu wal nyaatee jennee akkamitti akka dubbadhu naa galuu didee. Gaafa Jawaariin kaaftan immoo hin milkooftu. Ummataani maal akka haasa'u hin beeku. Waan Oromoo mudate kanarratti waan dubbadhu hin beeku. Ani waan akka jedhee ibsadhu dhabee. Jawaariin akkuma du'etti fudhadha. Jiraachuu Jawaarii ammallee akka waan du'etti. Jawaarillee nama tokko guyyaa tokkotti ilmi Oromoo tokko osoo bakkee kana jiru jechuudha. Lubbuu nama 16 dhabne amma galgala kana immoo namatu du'utti jira. Maaliif barbaachise kun hundi? Maaliif barbaachise garuu Oromoon Oromoo ajjeesu? Sa'aatii sana osoo boodigaardii Jawaarii san kaaftanii osoo mucaan sun bira dhaabbachuu dhabe Jawaariin ajjeeftanii jirtan silaa biyyatti akkamitti jirti? Nuti Jawaariin biraa waan hafnu isinitti fakkaate? Halkan san bakka jirru kaanee dhufnee biyya san balleessinee biyya faana akka bannu beektanii garuu biyya namaa akka nutti tolee miti kan jiraataa jiru. Biyyi namaa kun wanti nutti toleetii miti. Durallee gabrummaa ilmaan Oromoo osoo qabeenyi miiqaa achi keessa jiru ilmaan Oromoo faffacaatee ala jiraachuutti jirti. Awaan dubbadhu tokkos hin beeku waa'ee Oromoo nyaatte irratti waa biyyi foon keenya nu nyaata irratti waan haasa'u akkatti akka dubbadhu dhabee. Hiree Oromoo kan murteeffatu Oromoodha. Isinee miti hiree Oromoo kan murteessu wanti isin beekuu qabdan hiree ilmaan Oromoo kan murteessu isinee miti.
gonkumaa Oromootu murteeffata garuu lubbuu nama bahaa jirtu kun akka aarsaa isinii ta'u akkuma isin miidhu Oromoon kaleellee du'aa bakka kana gahe du'a hin sodaatu nutis ni duuna faana duuna biraa hin hamnu wanti kun immoo akkasiif miidhaa ta'u Abiyyis Oppidiyoonis mootummaan naannoo Oromiyaallee akka isin miidhu miidhamuu keessan itti qopheessaa du'a ijoollee kanaa eenyu akka isin fudhattanii itti gaafatamummaa lubbuu isaanii akka isin fudhattaniif qopheessaa waan biraa waan jennu tokkollee hin jiru kanuma isinii dhaamaani gama kootiin hordoftoota Zara Entertainmentii saba ani gara miidiyaatiin feesbuukaatiin yaada ibsachuu hin dandeenye namoonni na soqaa turtan illee jirtanii bilbila ijoollee baay'ee irratti bilbiltanii nama tokko yaada jijjiiruu hin dandeenye sababa mataan na zooruu oole mataan na dhukkubu oole waan tokko bahee dubbachuu hin dandeenye hanga ammaallee natti hin tolle waan dubbadhu dhabee eenyurraa akka dubbadhu dhabee garuu Jawaar irratti lubbuu tiyya kennee faana du'a ngalaje halkan illee nu mari'achaa bulle yeroo sanitti wanti tokko osoo mudate gara biyyaa deemnee faana du'uuf nuti qophiidha ammas wanta amma booda duuba dhufus Oromoo waliin du'uuf nuti qophiidha biyyiti nama nuuf homaa miti lubbuun nama keenya nuuf hin caaltu rakkoo jiru waa hundaa waliin jira hanga saniif gama naannoo hordofaa waan Facebook gubbaan hin jirreef asiin hordofaa asiin argattan yeroo